Jira jirtu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam jirtanii naguma jirtanii nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e nageenyi keenya bakka jirtanis isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa nuti nagaa jirra isin naguma jirtanii fayyuma keessanii soomanni akka maal fakkaata hojiinoo maal fakkaata kan biyya keessaa biyya ambaa jirtan kan biyya keessa hojii maaltu jiraata kan biyya ambaa jirtan akkam jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Egaa arras deebi'ee dhufee jira maal qabadhee dhufe seetanii har'ammoo akkuma argitan egaa koottaa aannan dhugaa isiniin jechuufani koottaa aannan dhugaa warroonni aannan jaalattani koottaa isiniin jechuufani egaa akkuma argitan innaa namni aannan dhuguu barbaadan koottaa isiniin jechuufani egaa akkuma argitan isaa kana Saan baay'ee bareedaa kan ta'e tokko dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Maali gaarummaan isaa hojjettan aannan sirriitti qabaa warii gurguramu jechuudha. Egaa obboleewwan keenya gizee baay'ee warii aannanii kan barbaadan baay'ee keessan hin jirtanii nu gaafatanii gara keessattiin isiniin jira. Egaa namni bitates baay'eetu jira jechuudha. Akkuma gaafatanii keessa namni bitattan baay'ee kan hin beektanii egaa yuutuubumarraan akkanatti warri bitatan hin jirtan nuti garuu yeroo baay'ee horii irratti hin hojjennu waan ta'eef malee nama baay'eetu bitatee isiniin jechuufani. Egaa sa'aan kun aannanii jechuudha sirriitti qabaa. Egaa asuma magaalaa Sallaa keessatti kan jiraatu garuu gibbii gadi hin bahu mana keessa gibbuma keessa jiraata jechuudha abbaan isaatis kanuma jechuudha mucuma qallaa kana garuu sa'a akkanaa qabaatee aannan hin dhugu. Haati manaasaa ala jirti yookiin arguus dandeessi jechuudha. Egaa amma jireenya itti waddaddeeti ganaa mana kana ijaarrachuu barbaadeeti akkuma argitanii mana xiqqoo qaba waan ta'eef kanaafiyyuu isaa gurguruu barbaadetti mana wasin hin jedhu immoo kana qofan qabu mana gaariillee hin qaba. Innaa maal seetanii isaanii kun ganamas leetirii kudhan kennamu maal jedhamee galgala sanii ol kenna jedhani ganama leetirii lakki galgala kudhanii ganama tokko moo lama akkas kenna jedhamee jira. Egaa kan nuti ilminee hin agarre garuu warra akkas jiranii hundis dhugaa ta'e sobas ta'e hin beekne garuu akka argitan aannan warii aannan qabu muchasaa sirriitti Oromoon hin beeka waan ta'eef horii aannanii sirriitti mucha qabaa erga alee immoo dhiyoodha. Jabbiin isaa immoo yookiin jabbii ciistee jirtu kan bukkee ciistee jirtu gurraatti osoo hin taane gurraatti irratti kan dhalatteedha jabbiin. Barruun hin jira jabbiin barruun ciisee kan jiru jabbii kanaa taadha jabbii kanaati jechuudha. Jabbiinis jala jira jabbii wajjin kan gurguramu inni argitanii barrii dura jira jechuudha barrii dura jira jabbii barruu kana jechuudha. Amma yoo alee jira waan ta'eef egaa alee tooyi ji'a sadiitti deebisee rimaa qaba jiran ji'a sadiitti deebisee rimaa qaba warri faranjiin akkasuma jechuudha. Alee hin turu osuma rimaa qabanii deebisanii immoo ji'uma salgan isaanii sanitti alu jechuudha. Waggaa hin guutanii jechuudha tokko malee tokko ji'uma sagalitti deebisee kan alu hin jira bakka waggaa kan dabarsu baay'ee hin jiru jechuudha. Kan tokko amma kun ji'a sadiitti malee alee kan ji'atti illee rimaa qaban hin jiran. Ji'a alanii warri faranjiin tokko alee jumatti deebisee rimaa kaasa jechuudha. Yoo rimaa kaasan immoo marfeeyanii kun amma tunis kan jala jirtus marfeeyaan alattee gurraattiin tunis marfeeyaan alattee ishiinis raada. Amma kanaaf immoo raada kana guddifateetti kan isaa gurguruu barbaadetti kan jala jirtu immoo barruu tana faranjiidha ishiinis raada. Egaa warreen hin bitannaa aannan dhuguu barbaadna yookiin immoo aannan kontiraata kennachuu barbaadna yookiin aannan raafachuu barbaadna warri jettan gara keessatiin nu gaafachuu dandeessanii bakka baay'ee namatti tola. Akkuma argitan warri aannanii kan waan ta'eef ni beeksisa warri aannanii jechuun harma isaatirraayyuu sirriitti beeksisa jechuudha. Warroonni baadiyaan beektanii harma amma kana erga alee ture garuu kun amma viidiyoon ganama waraabamee erga elmamee ka'ee waraabame osoo elmamuu baatee kana caala gadduruma muchisaa jedhan innaa mucaan erga ofiisaatii elmee viidiyoo waraabamee kanaafiyyuu jechuudha.
namni bitachuu fe'a qabdan yoo jiraate waagaan isaa immoo hin gaafanne waagaa isaa ingirii yoo abbaan bitachuu barbaade qaamaan ol bira ga'anii kan biyya keessa jirtanis ta'e biyya alaattis jirtan ta'e kan biyya alaa jirtan ingirii qaamaan arguu hin dandeessa yookiin dhufuu hin dandeessa waan ta'eef nama asii argattanii nama amantan aqeessin ilaalee bitachuu hin dandeessu. Innaa nuti itti isinii geessina jechuudha. Namni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeessu isiniin jira. Isaan immoo baay'ee dhuguma kan namatti tolu. Leetirii sanii olis kan kennuudha. Garuu akkas na fakkaate malee sanii ol kennuus leetirii agana naan jedhanii bilbilaan naan jedhanii egaa sanii ol kennuu kan kennuudha. Maaliif mucha irratti ni beeksisa jechuudha. Mucha amma naannoo keenya tokko leetirii koo 6 kan kennu agana mucha hin qabu jechuudha. Mucha jechuun harmi isaa hagana hin guddatu. Kun harma sirriitti guddata warii aannanii fakkaata. Hin beeksisa jechuudha warii aannanii lafarra dheerata waan ta'eef warri Oromoo baay'ee beektanii. Innaa kanaa isiniin jira warroonni hin bitanna jettanii gara keessatiin lakkoofsa bilbila keenyaa namni hin qabnes qabaddaa'ii 0970 08 heelooyii jedha. Yeroo barbaadanitti nu argachuu dandeessu. Akkasuma immoo YouTube chaanaalii 5,600 ምናምን warri qabu kan qabu hin jira. Warri bitachuu barbaadan YouTube chaanaalii bitannee itti hojjennaa hin guddannaa akkuma nama kamiyyuu akkuma eenyummaattuu yoo biyya hambaatti galleen hojjennaa akka keessan kanatti warri jettan nuti yeroo baay'ee hojjechaa hin jiru. Isin immoo goobazii taatanii akka ijoollee kina afaan Amaariffaan hojjetaniitti goobazii taatanii yoo hojjetan eenyutu kan hin jijjiiramne kan hin guddanne hin jiru. Kanaaf warri bitachuu barbaadan YouTube chaanaaliin hin jira. Gatii madaalawaa ta'een kootta'ii bitachuu barbaadan gara keessatiin nu dubbisaa isaas akkasumas hin jenna. Egaa YouTube keenya immoo subscribe like godhaa nu jajjabeessaa nagaa nu taasisaa jaalannaa. Baay'ee.